Baay'ee galeessaa ijoo waraanaa ta'uun yaaddessu ittuma fufeera. Seenaan sabni Israa'el baay'ee galeessaa keessa buufachuu biyya Gibxiitti baafamuu saba Israa'el irraa jalqaba. Biyya aannaniif damma biqilchitu jedhamuun Waaqayyo saba Israa'eliif waadaa kan galee biyyuma ammaa Israa'el irra jirtu kanaadha. Haa ta'u malee bara 70 dhaloota Kiristoosiin booda mootummaan Roomaa waggaa 400f addunyaa bulcheessuun Yihuudootaa fi saba Israa'el lafarraa duguuge. Warra lubbuun hafanis gargar bibittinneesse. Bara 70 yeroo mana qulqullummaa Salamoon isa lammataa diigetti jechuudha. Ergasii waggaa 2000 oliif sabni Yihuudii addunyaarraa bibittinnaa'eera, faffaca'eera. Sababa godaantota ta'aniifis Awurooppaa keessatti madaan isaan yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye mootummaa Jarmaniitiin isaan mudateera waraana addunyaa lammaffaan booda. Bara 1948 baruma mootummoonni gamtooman hundeeffaman Israa'elis hundoofte. Reefu erga hundooftee umurii maanguddoo tokkooti yookaan waggaa 77 jechuudha. Erga biyya jedhamte. Biyyoota ollaa fi Araboota wajjin wal waraansa guddaa dabarsiteetti Israa'el. Waraansa uumamaa tureenis qabeenya lafashee babal'ifattee jirti. Har'as sanumatti jirti. Garuu baagiddu galeessaa keessatti ishee malees eenyuyyuu akka niwukilaara hidhatuuf olaantummaan ishee caalee argamu sin feetu. Kanaaf jecha ammoo ji'ootaan dura Iraan wajjin guyyoota 12f wal waraanteetti. Oduu reefuu dhaga'amaa jiruun ammoo ammas Iraanii fi Israa'el ijaaf ijatti wal eeggataa jiru jedhameera. Iraan akka niwukilaara ishee hin gabbifne Israa'el jala buutee eegaa jirti. Iraanis gabbisuuf sodaattee bukkee jedhaa jirti jedhamaa jira. Baha giddu galeessaa keessaa maaltu dhaga'amaa jira? Bal'inaan qindeeffanneerraa nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jetturra kaa'adhaa like shares godhaa. Yaada keessanis saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiileen keenya wayita karaa chaanaalii keenya gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Ji'ootaan dura ture Israa'el fi Iraan guyyaa 12f kan wal waraanarra turan. Ergasii garuu jecha tokkitti pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabarsaniin waraanichi guutummaan guutuutti hanga ammaatti dhaabbate. Israa'el Iraaniin kan wal dorgomtu erga deebitee hundeeffamte umurii maanguddoo tokko yookaan biyya erga hundeeffamte waggaa 77 taateetudha. Dhaloota Kiristoosiin booda bara 70 irraa kaaftee hanga bara 1948 biyya mataa ishee hin qabdu gargar faffacaattee biyya ormaa keessa jiraataa turte jechuudha Israa'el. Haa ta'uutii bara 1948 asitti biyyoota Arabaa ollaa ishee jiran wajjin wal waraanuudhaan dachee ishee babal'ifattee jirti. Dhiyoo kana ammoo Iraaniin walitti duulteetti. Sababni isaas Iraan Israa'eliif beekamtii biyyummaa jaan kenniniif Iraan niwukilaara hidhatti yoo ta'e Israa'eliin akka barbadeessitu ijaa beektuuf akka isheen niwukilaara hin hidhanneef funyaan jalatti qabatte jechuudha. Iraan waraana Israa'el wajjin guyyaa 12f gaggeessitee fi haleellaa Ameerikaan irratti gaggeessiteen hedduu akka miidhamtetu himamaa jira. Kanarraa ka'uun gaggeessitoonni biyyattii karaan qaxxaamuraa isaan mudateera. Gabbisa niwukilaaraa taasiftuu akka dhaabduuf dhiibbaa irratti taasifamuu dura dhaabbachuun tarkaanfii Israa'el fi Ameerikaa gara fuula duraatti gaggeessuu malan eeggachuu yookaan daandii dippiloomaasii filachuun gabbisa niwukilaaraa addaan kutuudha. Ammaaf garuu Teheraan tarsiimoo siyaasaa yeroo dheeraa caalaa of baraaruu irratti xiyyeeffatteetti akka xiinxalaa madda oduu Rooyitersiiti. Ji'oo Tabajjii keessa Israa'el gabbisa niwukilaaraa Iraan irraa yaaddoo nageenyaan qaba jechuun haleellaa gaggeessitee waraanni guyyaa 12 gaggeeffamee ture. Ameerikaan ammoo Israa'el irra goruun buufataalee gabbisa niwukilaaraa Iraan haleelte. Ofuma ammoo jaarsummaa teessee Iraanii fi Israa'el dhukaasa akka dhaaban gidduu seente. Israa'el haleellaa osoo hin gaggeessin dura Ameerikaa fi Iraan dhimma gabbisa niwukilaaraa Iraan irratti marii marsaa 5 gaggeessanii turan. Iraan gabbisa niwukilaaraa dhaabuun
kun qoqqobbiin akka irraa ka'u gaafatti Ameerikaan. Iraan ammoo gabbisi niwukilaaraa ishee boombii niwukilaaraa hojjechuuf akka hin taane waakkachuun dhaabuu akka hin dandeenye irra deebiidhaan ibsite. Waraanni Iraanii fi Israa'el ammaaf dhaabbatus fuuldureen gabbisa niwukilaaraa Iraan ammayyuu yaaddoo keessa jira. Gaggeessitoonni Iraanis daandii dippiloomaasii moo gabbisa niwukilaaraa itti fufuun haleellaa Israa'el fi Ameerikaa irraa itti dhufuu malu dura dhaabbachuu wayyaa kan jedhu irratti walii galteen akka hin jirre odeeffannoo keessaa argadhe jechuun Reuters gabaaseera. Maddeen keessoo bulchiinsa Ayatollah Khamenei beekan sadii wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti qondaalonni siyaasaa muddama Iraan dhimma gabbisa niwukilaaraa ishee ilaalchisee keessa galte furuuf waraanni deebi'ee karaan sirrii fi furmaata waaraa fiduu karaa dippiloomaasiin Ameerikaa wajjin mari'achuudha jedhanii amanu. Haleellaan Israa'el Iraan irratti gaggeessitee turte dhimma gabbisa niwukilaaraa Iraan irratti Ameerikaa fi Iraan marii marsaa ja'affaa gaggeessuuf beellama qabatanii guyyaa yeroo afuttidha. Kanarraa ka'uun seera tumtoonni fi qondaalonni waraanaa Iraan mariin jedhamee ture Iraan kiyyoo keessa galchuuf duraanuu kan karoorfamedha jechuun mariin dippiloomaasii bu'aa akka hin qabne mormu. Namoota siyaasaa Iraan sadii Reuters dubbise keessaa tokko akka jedhetti qondaalonni siyaasaa Iraan hedduun isaanii waraana Israa'elii fi Ameerikaa dura dhaabbachuun gatiin biyyattii baasuu waan hubataniif ejjennoo laaffisuun daandii dippiloomaasii deeggaru. Pireezidantiin Iraan Masoud Pezeshkian hagayya 2025 akka dubbatanitti bulchiinsi isaanii Ameerikaa waliin marii niwukilaaraa adda citee itti fufuu akka barbaadu ibsuun marii deebi'ee eegaluu jechuun harka laachuu miti jechuudhaanis dubbatanii turan. Dubbiin pireezidantii Iraan Masoud Pezeshkian garuu qondaalota olaanoo waraanaa Iraan marii Ameerikaa waliin godhamuu hin qabu jedhanii amanan ni dheekkamsiise. Ajajaa eegdota warraaqsaa Iraan kan ta'an Aziz Gahan Zafarii dubbii pireezidaantii biyyattii dubbatan narra habaatuu fi balaa guddaa kan geessisu ta'uu eeruun pireezidaantii Masoud Pezeshkian qeeqan. Gaggeessitoonni olaanoon Iraan dhimma gabbisa niwukilaaraa irratti mariin dippiloomaasii Ameerikaa waliin itti fufuu qabaa fi hin qabu kan jedhu irratti yaadaan gargar ba'anis murtoo dhumaa kan kennu gaggeessaa olaanaa Ayatollah Khameneiidha. Keessa beektonni akka jedhanitti Ayatollah Khamenei dabalatee gaggeessitoonni amantii Clerics jedhaman siyaasa Riippaabilika Islaamaa Iraan baraaruuf marii niwukilaaraa deebi'ee akka eegaluuf walii galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan garuu marii niwukilaaraa irraa deebi'ee akka eegaluuf hanga ammaa murteen kenname akka hin jirre beekseera. Iraan gabbisa yuraaniyeemii itti fufti taanaan pireezidaanti Tiraampii fi muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahu Iraan irratti haleellaa gaggeessuu akka danda'an akeekkachiisanii turan. Torbee lama dura ammoo Tiraamp Iraan akeekkachiisee ture. Iraan yuraaniyeemii deebistee gabbiste taanaan haleellaan akka ji'a waxabajjii darbee Iraan akka eeggatu dubbatee ture. Iraan haleellaan Israa'elii fi Ameerikaan kanaan dura gaggeessan deebi'ee yoo mudate dandeettii dinagdee fi waraanaa ishee akka miidhuu gamanumaa yaadda'uun mana maree ittisaa hundeessitee jirti. Kunis tarii maanguddoon ganna 86 aggaammii jalaa miliqsuuf biyyattii keessaa bakka fagoo yoo geeffaman manni maree nageenyaa hojii akka itti fufuu yaadameeti jedhame. Waashingitenitti kan argamu Inistituutiin Baagiddu Galeessaatti daayireektara sagantaa Iraan kan ta'e Alex Vatanka akka jedhutti Iraan waliigaltee dippiloomaasii osoo hin taasisin yookaan wabii nageenyaa osoo hin qopheeffatin hatattamaan gabbisa yuraaniyeemii taasisti yoo ta'e Israa'elii fi Ameerikaa Iraan irratti haleellaa banuun isaanii waan hin oolledha jedheera. Teheraan sagantaa niwukilaaraa kaayyoo nagaaf ta'e gabbisuuf mirga ishee akka ta'ee fi ejjennoo ishee akka hin jijjiirree irra deddeebiin beeksisaa turte. Tiraamp ammoo Iraan guutummaatti gabbisa yuraaniyeemii akka dhaabdu irraa barbaada. Gama biraan ammoo biyyoonni Awurooppaa kanneen akka UK fi Faransaay fa'aa qoqqobbiin Yuunaayitid Neeshiniin Iraan irra kaa'amee ture yeroon isaa akka dheeratuuf akeekkachiisaniiru.
Lammiin Iraan biyyi isaanii waraana waltajjii idil addunyaarraa moggeeffamuu fi rakkoo bulchiinsaa biyyattii mudateen miira abdii kutannaa keessa galaniiru. Dinagdeen Iraan irraa hedduunsaa boba'aa irratti hundaa'ee qoqqobbii irra kaa'ameen mudhukeera. Yeroo Iraanii fi Israa'el guyyaa 12 wal waraanan sana lammiileen Iraan warri bulchiinsaa Ayatollah hin deeggarreellee sagalee tokkoon mootummaa duukaa hiriiranii turan. Amma garuu galiin dhabuu fi hacuuccaa mootummaa irraa isaan irra ga'u yaaddoo keessaa isaan galchee jira. Taanaa ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an Qaasim Gaaribaabadii wabeeffachuun maddi oduu Reuters akka gabaasetti torbee dhufuu gareen teeknikaa United Nation gara Iraan imaluun dhimma niwukilaaraa irratti ni mari'atu. Gareen United Nation gara Iraan dhufuun marii ni geggeessu, garuu immoo bakka gabbisa niwukilaaraa hin deeman jechuun dubbatan qondaalli Iraan kun dheengaddaa wayitaa walgahii United Nation irratti hirmaachuuf New York deemanit. Director Agency Anniisaa Atomikii idil addunyaa kan ta'an Raafaayil Giroosii qaamolee dhimma niwukilaaraa Iraan isaan ilaallatu hundaa waliin dubbataa akka turan dhaabbatichi beekseera. Haleellaa ji'a darbee Israa'elii fi Ameerikaan buufataalee niwukilaaraa Iraan irratti gaggeessuu isaanii hordoffii itti fufuu akka barbaadu beeksee ture dhaabbatichi. Iraan boombii niwukilaaraa akka hin hidhanneef jechuun Israa'elii fi Ameerikaan haleellaa gaggeessanis Iraan gabbisii sagantaa niwukilaaraa ishee kaayyoo nagaa qofaaf akka ta'e irra deddeebiin beeksisaa turteetti. Dhaabbanni anniisaa atomikii keenya miidhaa bu'uuraalee niwukilaaraa irra ga'e qorataa jira. Bu'aa qorannoo isaanii eegaa jirra. Kun hojii baay'ee balaaf nama saaxiluudha. Sababa raadiyeeshinii saaxilamuuf jiruuf maaltu akka achitti raawwate hin beeknu jedhan taanaan ministeera dhimma alaa Iraan kan ta'an Qaasim Gaaribaabadii. Iraan yuuraaniyeemii baay'ee gabbatee kiiloogiraama 400 yookaan kuntaala 4 qabaachuu ishee dhaabbata United Nationitti niwukilaara kan qoratu beeksisee jira. Gareen teeknikaa gara Iraan deemuu ilaalchisee qondaalli Iraan akka jedhanitti ammatti dhaabbanni dhimma atomikii addunyaa qoratu waa'ee yuuraaniyeemii Iraan gabbistee homaa akka hin gaafannee fi gareen anniisaa atomikii Iraan hanga qoratee bu'aasaa beeksisutti Teheraan homaa jechuu akka hin dandeenye kaasaniiru. Haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa irratti banuu hordofee Iraan dhimma niwukilaaraa ishee irratti ejensii niwukilaaraa United Nation waliin akka hin hojjannee ibsitee turte. Haa ta'u garuu Iraan gara fuulduraatti sagantaa gabbisa niwukilaaraa ishee ilaalchisee marii gaggeessuuf dhaabbata atomikii idil addunyaa qo'atu waliin hojjechuu ishee barbaachisa. Iraan garuu sagantaa gabbisa niwukilaaraa ishee akka itti fuftu beeksifti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii miidiyaa Ameerikaa kan ta'e Fox News waliin turtii taasisan wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti biyyattiin gabbisa niwukilaaraa itti fufti jedheera. Haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan ji'a waxabajjii keessaa Iraan irratti gaggeessaniin buufataaleen gabbisa niwukilaaraa Iraan hedduu miidhamuu kan himan qondaalli olaanaan Iraan kun biyyattiin gabbisa niwukilaaraa gara fuulduraatti akka itti fuftu himaniiru. Haa ta'u garuu haleellaa buufataalee niwukilaaraa gurguddoo Iraan Nataanzaa fi Foordoo Isfaan irratti gaggeeffameen ammatti gabbisi yuuraaniyeemii ammatti dhaabatus gara fuulduraatti garuu akka gabbistuu dubbatan Abbaas Aragaachii. Waxabajjii 13 haleellaa Israa'el Iraan irratti banuun dura Iraan dhimma gabbisa niwukilaaraa ishee irratti Ameerikaa waliin marsaa 5f marii gaggeessitee turte. Marsaa jaffaa immoo Omaanitti walgahii mari'achuuf yeroo jedhanitti guyyaa 2 dursitee Israa'el Iraan irratti haleellaa bante. Kanarraa kan ka'e mariin Iraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamuuf ture hafee hanga ammaas deebi'anii mariif hin teenye. Iraan gabbisa yuuraaniyeemii sadarkaa boombiitti hidhachuu ishee dandeessisutti geessiftee turte jechuun himatu Ameerikaa fi Israa'el. Teheraan garuu himannaa biyyoota kanaa haaluun kaayyoo nagaaf qofaa akka oolchitu irra deddeebiin himti. Dhimmi sagantaa gabbisa niwukilaaraa Iraaniif mallattoo uummanni biyyattii ittiin boonu ta'uu kan himan Abbaas Aragaachii gabbisi niwukilaaraa akka itti fufuu ibsaniiru. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa irraa haa nuuf kennu.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufuu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee odeeffannoowwan karaa miidiyaa keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo haaraa wayitaawwan hamma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.